miseensummaa ifatti yerootti fudhachaa jirudha. Ifatti yerootti fudhachaa jirudha. Mallattootiin fudhachaa jira. Hararraa kaasee miseensa kaafaa ta'uutiin obbo Jawaar Mohaammed Intalaa Siyaasaa ija uummata Oromoo kan ta'e ifatti fudhatee jira. Baga gammaddan, baga gammanne jenna. Busi rabar bacisus apa luti orang kami sensumbas Roro keessa akka bahuuf cunqursaa keessa akka bahuuf biyya isaatirratti ardaa isaatirratti caffee haadhaniititti abbaa akka ta'uuf warra umrii keessan hunda qabsooftaniif kabajaan guddaan isinii qabnu maqaa qeerroo Oromootiin isinii ibsuun barbaada. Guyyaa har'aa miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo yeroon ta'u birrii 130 kafalee farrameetiin seene. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa, hayyuun akka Bulchaa Dammaqsaa dhiiga isaaniitiin bara dukkanaatitti bineensa mallas seenaa jalatti gadi dhaaban jechuudha. Kanaaf hogganoota keenya kanaaf baga nuu dhaabdan, baga nuu tiisitan, baga asiin nu geessan, baga immoo diddanii lubbuun jiraattanii guyyaa kana agartanii isiniin jira. Guyyaa har'aa miseensa dhaaba kanaa hoggan ta'u qabsoo daran finiinsuudhaaf osoo malee dhaabbilee tokko keessaa tokko filachuuf akka hin taane akka beektan barbaanna. Miseensummaa kanas hoggaa seennu hogganoota adda bilisummaa Oromootiin, hogganoota Koongireesii Federaalaa Oromootiin, hogganoota paartii biyyoolessa Oromootiin, hogganootaaf gameeyyii hayyoota hundaa wajjin mari'annee daangarra dhaabadhee akka amma duraatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrootti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanu irratti sagaleen Oromoo cimee bahee mootummaan uummanni keenya barbaadu